qabeenya qabdu miskiinatti hin boonin. Qabeenyi ati qabdu siree sii bituu dandaya, hirriba siin bitu ammootu. Siree gaariirra rafteef hirriba gaarii rafuu hin dandeettu. Qabeenyi ati qabdu dawaa sii bita. Garuu fayyaa dawaa bitatteef hin argattu, Rabbi bira waan taateef. Qabeenya yoo qabaatte nyaata hin bitatta. Fedhiin nyaataa garuu Rabbi harka jira. Qabeenyaan argachuu hin dandeettu. Qabeenya yoo qabaatte kitaaba amala gaarii bitachuu dandeetta. Saniif amalli kee gaariin ta'u ammootu. Kana maraa laaltee ati hirriba hiyyeessi rafullee laaleeta. Ka osoo waan takka dhufanne galgala rafeetiin ganama giddii lafaa kaasa. Ati ammootu sirrirra bitaa mirga gara qabda, qabeenya qabda garuu Rabbii keetiin wal quba qabaadhu. Hin boonin miskiina irratti. Yoo boonte addunyaa fi aakhiraatti kasaaruu kee beeki. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.